sadarkaa jalqabaa magaalaa Dirree Dhawaatti barnoota sadarkaa lammaffaa immoo Finfinneetti hordofeera. Ameerikaa kolleejjii Saantaa Moonikitti barnoota muuziqaas barateeti kan jiru artiist Alii Birraan bara 1954 muuziqaa Oromoo beeksisuudhaaf kan kaayeffate garee muuziqaa addaa baandii Afran Qallootti makamuudhaan ture. Hojiilee muuziqaa isaatiif imala kan eegalee achirraa eegalee waggoottan 60 darban indastiricha keessatti hojii aartii Oromoo akkasumas Itoophiyaa irra darbee gaanfa Afrikaa keessatti calaqqisaa ta'e kan ifee mul'atu hojjechuudhaan egaa hojiilee isaatiin waan hedduu lallabaati kan ture. Tokkummaa, jaalala akkasumas jaalala biyyaaf qabu agarsiiseeti kan jiru. Dhimma barnootaa irratti dhimma garaagaraa irratti hojiin inni hojjete egaa hojii barabaraan dhaloota ce'aa itti fufaa dhufeera. Artiist kabajaa Dr. Alii Birraan egaa har'a sirna gaggeessaa isaati kan gaggeeffamaa jiru. As magaalaa Finfinnee paarkii Michummaarraa hanga bakka dhaloota isaa magaalaa Dirree Dhawaatti sirna jiru kallattiidhaan isin biraan gahaa kan walii wajjin turru ta'a. Nu hordofaa nu faana turaa isiniin jedhu. Paarkii Michoomaarraa Simbraangoodhaa sirna gaggeessaa Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraatiif kan qophaa'e istuudiyoo yerootti jechaadha. Sirna gaggeessaa isaa egaa Bishooftuurraa eegalee gara Finfinneetti erga taasifamee booda kabajaan ammas imalli gara paarkii Michoomaatti taasifamaa jira. Kallattiitiin daawwachaa turtaniitiin jirtu. Paarkii Michoomaa kanatti ammoo bakka keessummoonni gurguddoon hiriyyoonni firoonni maatiin Oromoonni Alii Birraa jaalatan sirna kanarratti argamaniitiin jiru. Egaa sirni gaggeessaa isaa ammoo Finfinnee bakka awwaalchaa gara Dirree Dhawaatti turtii muraasa boodaasii kan jalqabu ta'a jechaadha. Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa turtii gara waggaa 60 hojii aartiitiin taasise keessatti imalli hojii aartiitiin gumaacha hojii aartiitiin gumaache yaadatamaatiin guyyoota lamaan kanatti erga duuti isaa dhagahame booda jecha kan boqochuu isaa erga dhagahame booda hima maatiin jira. Garuu kan uummata tokkootiif hojii hojjetamuu qabu kan raawwachuu danda'e aartistii guddaa fi kabajamaa baa Afrikaa irratti hojiin aartii keessattuu muuziqaadhaan wal qabatee gaafa ka'u aartistii sadarkaa jalqabaa irratti yookaan immoo dursa namatti dhufuu danda'u ta'eeti Alii Birraan kan darbe jechaadha. Carraan inni aartii yookaan immoo waltajjiitti itti ba'u kan argate bara 1954 ayyaana Eid al-Fitr magaalaa Dirree Dhawaatti kabajamaa ture irratti akka ta'edha. Ragaan seenaa kan ibsu. Wayita kanatti umrii isaa waggaa 14 akka ta'edha kan himamu. Bara 1954 ta'uunsaa immoo egaa umrii waggaa 14tti wayita tilmaamaan umrii isaa gara waggaa 75 akka ta'e kana keessaa immoo umrii gara waggaa 60 hooggantoonni olaanoon aartistoonni beekamoon keessattuu immoo aartii baay'ee itti dhiyaatan akka abbaatti akka maatiitti waliin jiraatan waliin turtii taasisuuf taana isaan keessaa tokko aartist Taaddala Gammachuuti. Aartist Taaddala Gammachuu waliin turtii gabaabaan taasisaa bakka jirtanitti daawwachaan waliin turaas ni jenna. Taaddee jalqaba irratti waaqni si jabeessu. Hunduma keenya jabeessu waaqa. Mee kanaan duras yeroo garagaraatti waa'ee Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa intarviidhaanis nutti kaasneerra erga du'a isaa dhageesse booda immoo maaltu sitti dhagahame? Alii Birraan uummata kanaaf yookaan Oromoodhaaf akka aartii qofa osoo hin ta'in akka nama tokkootti maali jettaati? Alii Birraan uummata kanaaf mallattoo qabsoo Oromooti, abbaa Oromootaati. Oromummaa kan ijaare, Oromiyaa kan ijaare Alii Birraadha. Umrii isaa guutuu jiraachaa ture. Amma umriin isaa falmatu. Na abbaa guddaa dhabne waan ta'eef Oromoo hundaaf, uummata Oromoo hundaaf jajjabina qaba. Mee dhalataa Hinduu kun waan jiru. Alii Birraan garuu hojii hojjeteen bara
برا وايا كم تبسطاي وان ما قابسيسو قبا هوجي ساسن مو هو لكاني لالن علي برات وان تيغابون نقبن وني نتيغابون قبو وني تيغابني مالي وان نوچو قبو وانت هو قدمو قبو هند هوجي سافتي نما بوقتيدا علي بران امته كناف عمريسا هوغا كدا افري راجل قبي نما امته ساكا كاسودان himatam addatin hoggaa umriisaa xiqqaatin himatamee hidhaa tureedha. Umriisaa muuziqaa kana gaafa jalqabu hidhaan jalqabe. Qabsoo kana gaafa jalqabu hidhaan jalqabe. Kanaaf haaliin abbaa hunda keenyatti abbaa qabsoo Oromooti artistoota hedduu horateera inni ijoollee hedduu qaba. Hojiinsaa immoo kan bara baraan si keessaa jiruu kee waan ta'eef kan bara baraan hojjetamuu qabu wanna godhamuu qabu hunda nu godheera. Garuu abbaa waan ta'eef kana inni waan nuuf gochuu qabu waan amma booda yoo xiqqaate maqaa isaatiin maal ayyi horateera hojii aartii ogummaa isaatiin akka nama Oromoodhaaf nama guddaa kanatu hojjetamu qaba akka mootummaattis wanni jettoo jira. Amma nu gumaachee amma nu ta'e nuti hin taaneef amma uummanni saba isaatiif ta'ee sabni isaa ilaalu laayik akka muuziq iskuulii akkas biyya kana keessatti yaarii dichisaatiin Alii Birraa muuziq iskuuliin dhaabbatee saniif intini hojjetee darbe. Na booda uftu ijoolleen jalaa gabbaatu riiferensi jechuudha. Bara jira waan ta'eef Aliin ወኒ መቃሳ መዳሉ ለንደው ሙዚክ ስኩል ይዳ ባባከና ጋር ደበርሱ መርባዳ ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት የክብር ዶክተር አርቲስት አሊ ብራን የሽኝት ፕሮግራም ነው በፊንፊኔ ከተማ በወሬ አርቲስት ታደለ ገመቹ ነው የሚገኘው በዶክተር አሊ ብራ ድምጻውያን አንዱ ነው ታዴን እስቲ በአማርኛ ደግሞ ከናንተ ጋር ቆይታ እንዳረጋጋለሁ ታዴ እስቲ ላንተ ክብር አርቲስት ዶክተር አሊ ብራ እንዴት ትገልጸዋለህ علي بران በአንድ ቃል መግለጽ አርማ ነው አይከናችን ነው የሙዚቃ አባት ነው አሊ እንደዛ ነገር ሰምችለው እስቲ እንግዲህ አሊ አሁን ተለይቶናል በአካል ማለት ነው ስራዎቹ ግን መቼም ከዚህ ህዝብ ጋር የሚቆዩ ነው ይባላሉ ያለፈበትን ታሪክ አንተን በቅርብ እንደሚያቆሰው ከማንነቱ ከሙዚቃ ከመድረክ ውጪ ለማያቆስ ሰዎች አሊን አንተ እንደ ቤተሰብ ምን አይነት ሰው ነው አሊ በጣም ፍጹም ደግ የሆነ የቸር የሆነ ሰው የማይሰስት ወቀቱን ለማስተላለፍ ለሚቀጥለው ጀነሬሽን ለማሳለፍ አንድም የማይቆጥብ በጣም ጀነረስ የሆነ ሰው